صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله. صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله. بسم الله جل جلك بدر الرحمن الرحيم رحمة أسارة. الحمد لله نعم سندر. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hordoftoota fi jaalatamtoota kabajamtoota Ummuu Ayyuun tuubi jirra jirtu bakka jiraattanii iddoo jirtanutti bakka jirtanutti nagaa fi rahmanni rabbiidhaan isin bira haa jiraatu. Rabbiin biyya keenyallee nagaa haa godhu. Rabbiin balaa weekana nurraa haa qabu. Isiniin jedha egaa har'a kan argamee jiru mana Ummuu Ayyuun tuub mana isiitti argameetiin jira. Maaliif argamtallee naan jechuun keessanii hin oolu akka gaafii isinitti hin taanee fi kan hin asirratti argamee fi Ummuu Ayyuun miseensa yuutuubiitti dabalamuudhaan miseensa yuutuubii taatee gara miseensa yuutuubiitti simatamtee kiroomii keessaa baatee jirti. Saniif gammachuu isii irraa qooddachuuf argameetiin jira. Ummuu Ayyuun congratulation baga rabbasiin si gaatee siin jedha. Asumaanuu daawwattootaa fi hordoftoota Ummuu Ayyuun tuubii namni tokko kophaa isaatti bakka tokko wama tokko gochuullee hin danda'u. Nama waliin fuutee jechuudha. Saniifuu jala bultanii bira bultanii kiroomii keessa yeroo isin bultu wajjin bultanii sabiskiraayib gochuudhaan sa'aatii guutuudhaan waliin turtanii hanga ammaatti waliin cinqamtanii asiin geessanii isinillee nu gammachuun isis gammachuu keessa waan ta'eef baga gammaddanii isiniin jedha. Ummuu Ayyuun tokko jette malee ganaatu isii eeggata waan ta'eef monii taate malee ammallee waa hedduutu isii eeggata. Ammallee gargaarsa keessan biraa hafuu hin qabu jechuudha. Isa duraa caalaatti hamma kan gargaarsa isinirra barbaaddu. Ummuu Ayyuun nama gaariidha. Bakka laayik gochuudhaan sabiskiraayib gochuudhaan jajjabeessuutiin qabdanii wal malee homaan qabnu. Yoo nuti waliin jajjabeessine, yoo nuti wal biraan dhaabbanne, yoo nuti wal cinaan dhaabbanne namni biraa ormi dhufee nu gargaaru jechuudha. Numatu wal gargaaruutiin qaba. Numatu wal faana dhaabbachuutiin qaba. Wal haa jajjabeessinu wal bira dhaabbachuu wal gargaaruun aadaa nuuf haa ta'u isiniin jedha. Jajjabeen talaatii bira dhaabbadhaatii gargaaraa sabiskiraayib godhaa fi sheer godhaa fi bakka wal bira dhaabbachuun inni guddatellee warri nuyi gadi jiru amma isiin Ummuu Ayyuun as geesse isiin immoo kan isiidhaa gadiillee harkifteetiin jechuudha. Gargaartee bakka ofii geesse kanaan gahuutiin qabdi. Akkasuma immoo warri isiidhaa olii jirtanus gargaartanii ofii guddistanii yuutuubarii xiqqoodhatu hin taane xiqqoon marraa kee namni tokko jedhee lama jedha waan ta'eef wal gargaaruu wal bira dhaabbachuun wal tuffachuu dhabuun wal tuffachuun hin barbaachisu jechuudha. Keessattuu yuutuubaroonni warri gurguddatanii yuutuubara xixiqqoo kana nama tokko yoo taate malee bakka garagalanii hin laalan. Kun immoo ta'uu hin qabu jechuudha. Maaliif namni warri gurguddate kunis xiqqeenyumarraa gara guddaatti deemu waan ta'eef wal bira dhaabbachuun aadaa nuuf haa ta'u isiniin jedha. Ummuu Ayyuun baga gammaddee atillee jabaadhu. Nama waan gaarii irratti dalagee itti milkaa'u rabbiin si haa godhu. Gammachuun kee ittasiif haa fufu. Fuuldurri kee ifasiif haa ta'u. Gufuun sin dhayinii siin jedha erga geesse. Kan kana booda jirullee hin darbita inshaallah. Jabaadhuutii bakka guddaa geessennaan si arguudha. Bakka guddaa geessee miliyoona galtee guddattee jennaan si arguudha hawwiin keenya inshaallah yoo rabbi jedhe. Akkasii jabaadhu qaalii namaa gaarii namaa siin jedha. Hordoftoonni si ammallee biraan hafina jajjabeessaanii laayik godhaanii sabiskiraayib godhaanii viidiyoo si daawwadhaanii akkuma amma fiddanii asiin geessanis ammas walumaan jiraadhaa. Ammallee isinirra barbaaddi isin bira hin darbine gargaarsi keessan ammallee isii barbaachisa jechuudha.
akkasii wal haa gargaarru, waliif haa yaadnu. Namni tokko waan tokko yoo dalagu isin ammoo viidiyoo tokko hojjettee dalagde viidiyoo sana yoo namni ilaalleef, yoo laayik hin gooneef, yoo yaada yookiin qeeqa qaban koomantii jala hin keenyeef itti dhagahamuu danda'a jechuudha. Saniifuu dogoggora jiru koomantii si jalatti barreessitanii kana sirreessi, kun sirrii miti, kun taadha, kun taa miti jettanii yaada kennuu fi viidiyoo si daawwachuu hanga dhumaatti mataarra tuqanii deemuu otoo hin taane hanga dhumaatti daawwachuudhaan wal gargaaruu qabnaa, wal bira dhaabbachuu qabnaa isiniin jedha. Egaa asumaanuu dhiifamaan illee viidiyoo isinitti dheeressiitiin jira natti fakkaata. Biyya keenya illee rabbiin nagaa haa godhuu. Bakkuma jirrutti miidiyaa qofa irratti osoo hin taane keessaa rabbii keenyatti boonye rabbiin haa kadhannu biyya keenya kanaaf. Uummata keenya kana uummata miskiina, uummata hiyyeessaa kan yootuu badii tokko maletti jechuudha deegni isaa lafatti roobu kana rabbiin argaadha. Waan nu miidhu nurratti hin dhiisne biyya keenyaa fi akkuma miidiyaa irrattis boonyee kadhannu keessaanis qulqulleeffannee keessa keenya qulqulleeffannee rabbiin haa kadhannu isiniin jedha. Asumaanuu viidiyoo dheeresseera dhiifamallee naa godhaatii. Sagantaa kiyya asirratti isinirraa goolabuuf deemaa. Sagantaa kiyya utuun isirratti hin goolabini kalaama rabbiitiin isinirraa walirraa gargar baana jechuudha. Inshaallah immoo tarii guyyaa biraa viidiyoo biraatiinis mana kanatti deebinee wal arguun keenya hin mala yoo fedhii rabbii ta'e. Ammaaf immoo kalaama rabbii hanguma tokko xiqqoollee kalaamni rabbii xiqqoo hin qabdu. Kalaama lama hin ta'in jecha lamallee maan ta'in jechuudha xiqqoo hin qabdu. Sanuma hangam beeku hanga rabbi na dandeessisarraa irra bahaa yookiin isiniif karaa inshaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Egaa kana fakkaata dogoggora jiruu fi naaf kolchaa foonaan illaa isiniin jedha. Waan dogoggora illee asumaanuu sanduuqa koomantii jalatti naaf sirreessaadha isiniin jedha. Namni tokko nama dogoggora ilma namaa ta'e namni dogoggora hin jirru. Saniif dogoggora jiru naa sirreessaa. Waan inni jecha keessatti illee waan ta'e egaa namni waan dubbatu hin beeku. Saniif waan dogoggoree hundayyuu jechuudha. Akkasiin na sirreessitanoo abdii qaba. Egaa guyyaa biraatiin walitti deebinaa yoo fedhii rabbii ta'e. Har'aaf asumarratti isinirraa goolabaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Isinin jaalladha rabbiif jecha.